Kitaaba Hin Gaabbuu jedhu keessatti Jawaar bal'inaan kan ibse keessaa tokko ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa fi taatee isa boodaan wal qabatudha. Kitaaba isaa kanaan wantoota haga ammaatti hin dubbatamne yookiin hin beekamne hedduu ibseera. Kitaabicha boqonnaa 10 boqonnaa dheeraa kan jedhu jalatti mata duree ajjeechaa Haacaaluu jedhu bal'inaan dubbisnee isin biraan geenya. Jalqabamuu lola addunyaa tokkoffaaf sababa battalaa ta'uun kan tuqamu Firaans Ferdinaand kaadhimamaan mootii Awustiriyaa Hangarii lammii Serbiyaa tokkoon ajjeefamudha. Dhiigni ajjeechaa kanarraa faca'ee beenzila ta'ee Awurooppaa bira darbee addunyaa guutuutti ibidda qabsiise. Ajjeechaan Firaans Ferdinaand kun qofaa isaatti lola addunyaa tokkoffaa kaasuuf sababa guutuudha jechuu miti. Sanuma durayyuu siyaasni ardii Awurooppaa muuftoo siyaasaa, dorgommii humna waraanaa fi falmaa daangaatiin kan ka'e bokkokee ture. Ajjeechaan sun siyaasaa bokkokee san dhoosee humnoota walitti qophaa'aa fi walitti gaarreeffataa turan walitti naqe. Ajjeechaan Haacaaluu Hundeessaas taatee siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa keessatti ibidda wal waraansaa haga ammaattis biyyattii kallattii hundaan waxalaa jiruuf ka'umsa ture. Ajjeechaa Haacaaluu dura akkuma lola addunyaa tokkoffaa duraa san siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa keessatti murnoota garaagaraa gidduutti mufannaan, doorsifnii fi gadoon guyyaarraa gara guyyaatti xaxamaa, kuufamaa fi hammaataa deemaa ture. Ajjeechaan Haacaaluu gaaga'ama siyaasaa bokkokee san dhoose. Ajjeechaa Haacaaluutti aansee hidhaa fi ajjeechaan mootummaan Oromoo irratti banee hooggansa Oromoo gidduutti baqaqiinsa guddaa uume, dargaggeessa kumaatamaan bosonatti galchee Oromiyaa dirree wal waraansaa taasise. Jeeqamsi hooggansa Oromoo gidduutti dhalate lolli Tigraay akka dhahuufis shoora taphate. Du'a Haacaaluutiin Oromoon caba onnee hamaaf saaxilame. Seenaa uummata kanaa keessatti rifaatuu fi gaddi waloon akka gaafa sanii saba kana mudatee hin beeku. Oromoon naasuu fi dallansuu gaafa sanaa irraa haga har'aatti waan dandamate hin se'u. Anis ajjeechaa Haacaaluutti hidhatanii na hidhan. Hidhamuu caalaa garuu duuti isaa hiriyyaa yeroo dheeraa akkasumas jaala qabsoo gaafa jabduu na dhabsiifte. Haacaaluu gama muuziqaa isaatiin kan hin bare gaafa Yuunivarsiitii Kolombiyaa baradhu ture. Yeroon barachaa ture sana mana kiyyaa fi Yuunivarsiitii gidduu baaburaan yoon deddeebi'u sirba isaatiin dhaggeeffadha. Mana kitaabaa keessatti hoggaan qayyabadhuu fi katabus sirba isaatiinan of dammaqsa. Yeroon sun yeroo wixinee tarsiimoo qabsoo nagaa irratti hedduu yaaduu fi qopheessu waan tureef sirboonni isaa Oromiyaa tiyyaa fi maasaan gamaa jedhan si'aa'ina naaf laachaa turan. Caamsaa 2013 gaafan gaaffii yookiin interviyuu dhaabbata miidiyaa Aljeziraa kaniin Oromoo First irratti jedhe saniif deemu Niiwuork irraa haga Waashingtan DC'tti baaburaan sa'aa 3 yeroon deemu sana sirba maasaan gamaa sanan irra deddeebisee dhaggeeffataa ture. Of duuba deebi'ee yommuun yaadu miiran gaaffii fi deebii sanarratti calaqqisiise keessa kan na galche sirba sana natti fakkaata. Akkuma duula Oromoo First eegalleen Eliyaas Ibsaa waliin osoo haasofnu Haacaaluun faa gara Ameerikaa akka dhufaa jiran naaf hime. Dhufaatiin isaanii sochii warraaqsa hawaasa keenya dammaqsuuf gochaa jirruuf akka nu fayyadu waliif galle. Haacaaluu Hundeessaa dabalatee Jaamboo Jootee, Abbush Zallaqaa fi Nugusuu Taammiraat dhufanii agarsiisa yookiin koonsertii Oromiyaa tiyyaa jedhu magaalota Ameerikaa kaabaa keessatti geggeessuu eegalan. Yeroon sun yennaa duulli Oromoo First hawaasa diyaasporaa dammaqsaa ture waan tureef koonsertiin Oromiyaa tiyyaa itti dabalamuun miirri uummataa daran dabale. Yaalii ofitti amanamummaa waloo Oromoo biyya alaa ol kaasuuf godhaa turreef tumsa guddaa ta'e. Magaalota hedduu keessatti koonsertii Oromiyaa tiyyaa fi walgahii Oromoo First wal cinaa geggeessaa turre. Garuu weellistoonni sun biyyatti gaafa galan rakkoon akka isaan hin mudanneef isaanis walgahii keenya irratti nus koonsertii isaan irratti akka hin mul'anne of eeggannoo goona turre. Weellistoonni kun anaa fi Arfaasee gaafachuuf Niiwuork dhufanii hedduu haasofne sirriitti wal barre. Haacaaluun nama taphataa, gamna bilchaataa fi sabboonaa murataa akka ta'e haasaa yeroo dheeraa fudhannee goonee nan hubadhe. Bakka inni jirutti nuffiin hin jiru. Gaaf tokko irbaata affeeruuf gamoo dheericha magaalattii gubbaa baafne. Reestooraantiin nuti irra turre ni naannaha ture. Haacaaluun haasaa keessa waan tureef dura hin hubanne. Jiddumaan haasaa dhaabee ija isaa gama Daawitii foddaa qajeelchee ilaalaa erga ture booda yaa ijoollee anatu naannahaa jira moo mana kanatu naannahaa jedhee nu kofalchiise. Yeroo Ameerikaa turanittis si'a hedduu haala qabsoo Oromoo irratti marii bal'aa godhaa turre. Koonsertii Oromiyaa tiyyaa akka xumureen yoo biyyatti galee balaatu irra gahaa jedhee waan hin sodaadheef akka biyya alaa turu gorsinaan
Du'us jiraadhus saba koo waliinii naan jedhe sagalee murannoo guutuun. Ani hafuu dhiisii atuu dhiyootti dhuftaa jedhee qoose. Erga biyyatti galees gaafa mormiin uummataa daran finiinaa deemaa ture sana yeroo yeroon wal qunnamaa turre. Yeroo uummanni keenya naannoo Somaaleerraa buqqa'ee dallansuu hamaa keessa seenee naaf bilbile. Gama Harargee deemuuf akka qophaa'e yoo natti himu karaatti isa miidhu jedhee waan hin sodaadheef hin deemin jedhee kadhannaanis na didee deeme. Jala bultii jijjiiramaatti gaafa qophiin galma barkumeetti qophaa'e san affeeramuu isaa akkuma beekeen sirba akkamii osoo sirbee akka faayidaa qabu na gaafate. Sadarkaa qabsoon irra geessee fi boqonnaan ittaanu maal ta'uu akka qabu irratti waliin haasofne. Yeroo muraasa booda walaloo geerarsaa qopheeffate naaf erge. Dubbiseen kana yoo geerarte si galaafatu jennaan wanni fedhe haa dhufu sandhiisii qabiyyee geerarsaa irratti yaada naaf kennii naan jedhe. Anis qabxilee muraasa itti dabalee irratti mari'anneen ergeef. Innis akkuma karoorfate waltajjii gubbaatti itti baqaqsee diina weerarsee uummata Oromoo garaa qabbaneesse. Geerarsi Haacaaluu gaafasiisuun hamilee bakka sanatti mul'ate caalaa hiikkaa guddaa qaba ture. Kunis seenessi qabsoo Oromoo jijjiiramuu isaa kan agarsiisu ture. Qabsoon Oromoo bara dheeraaf sirna mootummaa Itoophiyaa kan 4 kiiloo manneeffate balaaleffatuu fi diiguu irratti fuulleffatee ture. Jecha biraatiin Oromoon 4 kiiloodhaan alatti of ilaaluun gaaffii gaafatee deebii eeggata. Gaafa deebii achii dhabu ammoo karaa irraa ittiin citee fagaatee miidhaa isaanii jalaa bahuu hawwa ture. Seenessi kun qabsoo qeerroo keessatti suuta Itoophiyaa balaaleffachuu irraa gara aangoo mootummaa ishee dhuunfachuutti jijjiiramaa dhufe. 4 kiiloo irraa deebii eeggachuu osoo hin taane dhuunfachuun miidhaa ofirraa dhaabanii faayidaa irraa argachuu kan jedhutti cehe. Adeemsa bifa sagalee dhokfateen geggeeffamaa ture geerarsi Haacaaluu ifatti baase. 4 kiiloon kan hambaa fi diinaatii jedhanii ilaaluu irraa gara kan kootii jechuutti ceesise. 4 kiiloon kan keetii situ dhuunfachuu malee jedhe. Itoophiyaa ala goomsuu mannaa abbaa itti ta'uuf murteesse. Seenessi duraanii miidhaa gaafa Itoophiyaan ijaaramte irraa kaasee Oromoo irra gahaa ture alagummaa fi ammeenya isheef akka ragaatti dhiyeessuun barbaachisummaa irraa foxxoquu dhaadheessa. Sirbi Haacaaluu sun garuu Itoophiyaa ijaaruu fi tiksuu keessatti aarsaa Oromoon kaffale tarreessuun mirga abbummaa falmata. Lola Aduwaa bu'uureffamuu Itoophiyaa ammayyaaf akka bu'uuraatti ilaalamuu irratti gahee gootota Oromoo tarreessuun Oromoon biyya ijaare malee akka hin diigne wabeeffata. Bifa kanaan seenaa kaleessaa dhugeeffannoo aangoo har'a dhufaa jiruutiif hojiirra oolcha. Barbaachisummaa seenessa jijjiiruu fi dhugeeffannoo dhiyeeffachuu yeroo sanatti namni hubate hedduu xiqqaa ta'uu yoon yaadadhu Haacaaluun qaroo hubannaa siyaasaa guddaa qabu ta'uu isaatiif ragaadha. Gaafa ani Abiyyi Ahmed muummicha ministeeraa ta'uu morme san Haacaaluun naaf bilbilee yeroo dheeraaf wal falmine. Inni abbaa fedhes ta'uu Oromoo taanaan deeggaruu qabnaa yaada jedhu qaba ture. Abiyyis argee akka dubbise natti himuun na amansiisuu yaale. Anis gaafa Abiyyi Ameerikaa dhufe dubbisuu kiyya himee fi hoggansa ce'umsaa ta'uu akka hin dandeenye hubachuu kiyyan himeef. Falmii dheeraa booda innis deeggarsa isaatiin anis mormiidhaan itti fufuuf walii galle. Deeggaruus yoo baatte tokkummaa Oromootiif jecha mormii gara miidiyaatiin isarratti dhiyeessitu hir'isii jechuun na kadhate. Sun rakkoon qabu nan dhaabayyuun jedheen. Dhumarrattis yoo madaalliin kee sirrii ta'e Awwadaayetti naqamaasisuun na adabdaa yoo kiyya sirrii ta'e immoo Ambootti daadhiin macheesseen si adabaa jedhee qoosee nagaa walitti dhaabnee bilbila cufe. Gaafan biyya galee Amboo dhaqee Haacaaluun na dura gahee haala qindeessee na eege. Yeroo nani konkolaataarraa bu'ee miila duwwaa deemuu eegalu fiigee dhufee harka wal qabannee bakka hiriyyaan isaa Jaagamaa Badhaanee itti wareegametti biqiltuu odaa dhaabne. Sanboodas yeroo garagaraatti qaamaan wal argaa fi bilbilaan mari'achaa turre. Osoo hin ajjeefamiin ji'oota muraasa dura yeroo inni magaalaa keessaa konkolaataa oofuu hedduu jeeqaa turan. Gaaf tokko konkolaataan akka hordofaa jiran bilbilee naaf hime. Anis hoggantoota qaama nageenyaa keessaa tokkotti bilbiluun akka irraa dhaaban gorse. Namni sunis akkuma bilbileen jarreen hordofaa turan yeroof akka jalaa hafan naaf mirkaneesse. Doorsifnii fi aggaammiin Haacaaluu irratti godhamuu hin dhaabbanne. Miidiyaalee garagaraan ololli jibbiinsaa irratti geggeeffamu cimee itti fufe. Kana gidduutti olola maqaballeessii irratti godhamaa jiru ofirraa ittisuuf OMN irratti afgaaffii kennuuf akka jedhu gaazexeessitoota OMN irraan dhaga'e. Anis bilbilee fi manatti yaame yeroo kanatti miidiyaa irratti dhiyaachuu osoo baatee akka wayyuun himeef. Inni garuu yeroo mara miidiyaa irraa maaf na dhorkuu feetaa jechuun taatee gaafa Minisootaa dhufe tokko na yaadachiise. Gaaf tokko bara 2016 keessa
gaazexeessitoonni dhufuun Haacaaluu OMN irratti dhiyeessuu akka barbaadan naaf himan. Ani garuu gaarii akka hin taaneen himeef. Sababnis yeroon sun waqtii jeequmsi biyya keessaa hedduu hammaataa, mootummaanis tarkaanfii humnaa hamaa fudhataa turee fi OMN shororkeessummaan himatamee turedha. Haacaaluun ammoo biyyatti galuuf murteeffatee jira. Haacaaluun miidiyaa gubbaa baanaan waan garaa qabu onnee guutuun akka dubbatu nan beeka. Keessattuu yeroo uummanni akkasitti dhumaa ture san miiraan guutamee dubbachuun isaa hin oolu. Akkasitti dubbatee biyyatti yoo galee ni galaafatu jedheen OMN irratti dhiyaachuu isaa sodaadheef. Gaazexeessaan dubbisuuf yaade sun garuu Haacaaluudhaaf af-gaaffii gochuuf hawwii guddaa qabaachaa waan tureef murtii kiyyatti ni dallane. Kanaafuu sababoota ani dhiyeesse osoo hin ibsiniif akkan ani hammeenyaaf dhorkeetti himeef. Kanarraa kan ka'e Haacaaluun yeroo xiqqoof natti mufatee booda walagarree na gaafate sababa kiyya hubate. Maarree gaafa boodana OMN irratti dubbatu barbaaduu isaa irratti mari'annu akka inni hin dubbanne amansiisuuf hin yaale. Miidhaa qaamaa osoo hin taane atakaaroo siyaasaatu itti baay'ata jedheen sodaadheef. Inni garuu maqaballeessiin lafa fudhatee jedhu kan isa aarsee fi atakaaroon murnoota siyaasaa keessattuu Biltsiginnaa fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti godhamus hedduu akka isa gaddisiise naaf ibsee dubbachuu akka barbaadu naaf hime. Duula maqaballeessii irratti baname san barbaachisaa taanaan ani dubbadhee akkan irraa ittisuuf waadaan galeef. Olola siyaasaa cabsuuf abukaatoo na caalaa eessaa argattaa jechuun itti qoose. Duruu hojii akkanaa eegalee bar jechuun waan dhiyeenya ta'e tokko himeef. Sunis gaazexeessituun raadiyoo afaan Amaaraa wayiinaaf bilbiltee saamicha lafaa hambifnaa jettanii qabsooftanii amma kunoo isinis saamichuma sanatti seentanii naan jedhe. Eenyutu saamee? Animoo jechuun gaafannaan warra si waliin qabsaa'aa ture naan jette. Maqaa dhahii jennaan Haacaaluu fi Faayisaa Leellisaa jette. Lafa hammamii akka fudhatan gaafannaan kaaree 5,500 akka ta'e naaf himte. Hamiin kun gidduu sana marsaalee hawaasaarra naanna'aa waan tureef naaf haaraa miti. Olola ijoollee mallattoo qabsoo ta'an kana maqaa balleessuun uummata biratti jibbisiisuuf godhamutti waanan fudheef gaaffii gaazexeessituu sanii deebiin busheessuun barbaade. Dura Haacaaluu fi Faayisaan lafa saaman hin jedhamu. Qabeenya abbaa isaanii irraa saamame deeffatan jedhama malee Haacaaluun lafa tufaa munaa yoo fudhate saame osoo hin taane kan saamame deebifatee jedhama. Badiin isaanii kaaree 5,000 qofa fudhachuu isaaniiti. Hektaara 5,000tu malaafiin jedheen. Gaazexeessituun sunis deebii hin eegin narraa dhageesseen naate dhuguma waan amma dubbatte kana akkan tamsaasu ni barbaaddaa jechuun na gaafatte. Jecha tokko irraa hin muriin jedheen. Ishiin garuu guutummaatti hambifte. Taatee kana ergan itti mee booda abukaatoo akkanaa osoo qabduu ati dubbachuun sin barbaachisuun jedheen. Haacaaluunis erga jettee haa ta'u kaa arraba wayyaanee mo'ate kana waliin ani falmii hin danda'u. Ati silaa adiin gurraacha jettee nama amansiiftaa jedhee qoosee haasaa xumurre. Yeroo muraasa booda garuu OMN irratti dubbachuuf murteessuu isaan dhaga'e. Erga af-gaaffii san kenneen booda na bira dhufee haala Oromoon keessa jiru obsuu dadhabee akka dubbate naaf hime. Sa'aa dheeraa kophaa haasofne. Dorsisa isarra ga'u caalaa Oromoon kaleessaa tokkummaan sirna alagaa ofirraa kaasee har'a garuu qoqqoodamee wal waraanuun saba keenyaa akka isa gaddisiisu naaf hime. Hoggansa Oromootti hedduu akka qaana'e dubbate. Ani baguman nama lubbuun jiru faarsee hin sirbin. Namni lubbuun jiru bar tokko si boonsee gaafa biraa si qaanessa. Namni du'e garuu seenaa gaarii hojjete xureessuuf carraa waan hin qabneef yoo faarsite riiskii yookiin balaa hin qabu jedhe. Aarii keessaa isa baasuuf jecha tole hin yaadiin nama sirbituuf hin dhabdu dhiyootti na ajjeesuu hin oolanii naaf sirbitaa jechuun itti qoose. Inni immoo ati osoo duutee qaata duuta. Akka adurree lubbuu torba qabda daftee hin duutu dulloomtee tortortaa natu si dura du'aa naan jedhe. Lakkii anatu si dura du'a. Lakkii anatu si dura du'a. Ormina ajjeesuu baatuyyuu furdinni kun onnee na dhoosuu hin ooluun jedheen. Nuyi akkanatti walitti qoosuu obboleettiin tiyya kan teessee buna nuuf danfisaa turte maal du'a walitti farrisuu kun jettee nutti dheekkamte. Nutis dheekkamsa isiitiin rifannee dubbii jijjiirre. Haacaaluun na biraa deemuuf yeroo ka'u haalli nageenya isaa waan na yaachiseef eegdota koo keessaa 2 fudhatee akka deemuun himeef. Sodaan koo isatu ajjeefamaa kan jedhu hin turre. Karaa irratti jeeqanii miira keessa seensisanii akka inni nama rukkutu godhanii hidhuu shakkii jedhuun qaba ture. Kanaafin eegdota koo akka fudhatu barbaade. Eegdonni namoota isatti aggaammii godhan irratti tarkaanfii yoo fudhatanis hojii isaanii waan ta'eef dubbiin hin hammaattu. Haacaaluun garuu obboleessi isaa kan leenjii teekwaandoo barate isa waliin waan jiruuf rakkoo hin qabu jedhee dide.
Gaafa sana booda Haacaaluu ijaan wal hin argine. Guyyoota muraasa booda ni galaafatan. Gaafa inni ajjeefame galgala san qondaalli mootummaa tokko bilbilee Haacaaluun miidhameera jedhanii dhageesse jedhee na gaafate. Hedduun rifadhe. Akka waan cabbiin mataan natti jigfamee qaamni hundi na dilallaa'e. Rifaatuma san keessa maal ta'ee jedhee gaafannaan namatu rukkute jedhanii addan baane. Intala takkatu bilbilee hiriyyaatti hime bakka jirus arguu hin dandeenye mee feesbuukii irratti maxxansi qeerroon haa barbaadanii naan jedhe. Dubbiin qondaala sanii daranuu na jeeqxe. Namni rukkutame poolisiin malee qeerroodhaan akkamitti barbaadama? Bilbila harkaa qabuun gara GPS'tiin sekondii keessatti arguun osoo danda'amu maaliif qeerrootti labsinaan jedheen. Bilbilli isaa cufaa waan tureef gama GPS'n arguu hin dandeenye jedhee cufe. Erga ajjeefamuun Haacaaluu mirkanaa'ee reeffi hospitaala geeffame booda ammas namni mootummaatti dhiyaatu tokko naaf bilbilee Haacaaluu kan ajjeese Shanee fi Wayyaaneedha naan jedhe. Ani ammoo yeroo gabaabaa hammanaa kanatti abbaa ajjeese beekuun akkamitti danda'ame? Namni rukkutame sun qabameera jedhee gaafannaan deebii naaf laachuu dhiisee callise. Jarana osoo namni rukkuteeyyuu qabameera ta'ee murna siyaasaa duuba jiru ragaan adda baasuuf yeroo fudhata. Poolisiin qorannoo sirnaan haa geggeessu. Ammaaf ragaa malee garee kamittuu quba qabuun walitti bu'iinsa hamaatti waan nu seensisuuf tilmaamaan dubbachuu irraa of qusachuun barbaachisaadhaan jedheen. Adeemsi qondaalonni mootummaa ragaa tokko malee osoo reeffuu hospitaalatti hin qoratamin ajjeechaa raawwatame murnoota siyaasaatti maxxansuuf yaalan na yaachise. Wanti namicharraa dhaga'e battaluma sanatti feesbuukiin maxxanfameen arge. Oromoo gidduuttis saboota biroo waliinis walitti bu'iinsa uumuuf akka yaadan waan hin shakkeef qeerroowwan biyya keessaa fi hayyoota biyya alaa muraasa qunnamuun shirri uummata gosaa fi sabaan walitti naquuf godhamu jiraachuu waan maluuf dammaqinaan hordofuun fashalsuu akka qabnuun itti hime. Toora halkan walakkaa qondaalli biraa bilbiluun haala sirna awwaalchaa irratti yoo dubbannu mootummaan geggeessaa gootaaf malu gochuuf koree akka dhaabee fi Finfinneetti akka awwaaluuf murteessan naaf hime. Garuu immoo ganama barii yeroon televiizinii banuu faallaa waan qondaalichi naaf himeetu raawwatamaa ture. Reeffi hospitaalaa baafamee uummanni qabatee gara Amboo yoo deemuun arge. Mootummaan sirna awwaalchaa gootaaf maluun godhaaf jedhee ture amma akkamiin yaada isaa jijjiire. Dabalataan ammoo haala ajjeechaa isaa baruuf qorannoon reeffa irratti godhamu sa'aa muraasa kanatti akkamiin xumuramee awwaalaaf qopheeffame. Gaaffileen jedhan mataa na weeraran. Bilbila kaaseen qondaala galgala mootummaan akka awwaalu naaf himetti bilbile. Innis mootummaan yaada awwaalcha sadarkaa biyyaa Finfinneetti awwaaluu akka jijjiiree fi Ambootti akka awwaalamu murteessuu naaf hime. Sababa gaafannaan ani hin beeku jedhe. Qondaalonni reeffa qabatanii gara Amboo deeman eenyufaa akka ta'an gaafannaanis namuu hin jiru uummatumatu fudhatee deemaa jira naan jedhe. Yeroo kana mataan na boba'uu eegale. Nama akka Haacaaluu ija Oromoo ta'e guddaa sabaa fi biyyaaf gumaacha olaanaa godhe akkuma kanaan reeffi gatamaa jedheen hedduu aare nan gubadhe. Galgala ijoollee eegdota koo waliin yoo haasofnu ani hospitaala reeffi jirus ta'e sirna awwaalchaaf dhaquun balaa qabaa jedhanii waan na kadhataniif akkan hin deemne walii galeen ture. Garuu wantiin qondaalicha irraa dhaga'e na maraache. Dhiiga na danfise. Osoo kan du'e ana taate reeffa kiyyaa haalli kun mudate Haacaaluun mana taa'ee ilaalaa jedheen of gaafadhe. Deebiin sammuun koo naaf laates Haacaaluun ana dhiisi qondaalonni mootummaa awwaala isaa xiqqeessan sunuu osoo dhibamee sireerra ciisee iyyuu hin hafu wasaasaanis ta'uu baadhatamee nu hunda waamee kakaasee nu geessa malee kan jedhu ture. Kanaafuu anis sirna awwaalchaa isaa irratti argamuun qabaa jedheen murteesse. Profeesar Mararaa, Obbo Baqqalaa fi kanneen biroof bilbileen haa deemnuun jedheen hundinuu tolee ni deemnaa jedhan. Garuu ani akkan hin deemne Profeesar Mararaan natti waywaatan. Yoo xiqqaate geggeesseen deebi'aa jedheenii waliif galle. Eegdonni koo kanuma halkan yeroo mari'annu ani awwaala akkan hin dhaqne walii galle qofa quba qabu ture. Yeroo ani deemuuf murteessuu kiyya dhagahan rifatanii dhufanii balbala natti cufan. Na dhorguufis lafatti na qabuu yaalan. Meeshaa mana keessaa caccabseen ka'ee humnaan bahe. Yeroon gadi ba'u abbootii qabeenyaa fi jaarsotan arge. Na waliin dhufanii akka hin miidhamneef waajjira manaa qabutti isin dubbisuun fedhaa jedhee yeroo isaan seenan duubaan baheen konkolaataa seenee jalaa deeme. Yeroo nuti geenyu reeffi sa'aa tokko dura ba'us hospitaalicharraa kiiloomeetiruma tokkos hin deemne. Uummanni akka malee guutee sochii dhorgeera. Sanirraan Finfinneetti malee Ambootti geessitanii hin awwaaltan jechuun mormiidhaan sochii konkolaataa reeffaa ugguraa turan. Nuti konkolaataa hedduu qabannee waan turreef Weellisaa Galaanaa Gaaromsaa dhufee karaa bansiisaa saffisaan deemuun akka gargaarru nu gaafate.
Reeffi silaa konkolaataa firiija qabu kan qabbaneessuun fe'amuu osoo malu konkolaataa idileetiin fe'amee waan jiruuf adada aduun owwituun baduu malaa jedhe. Nutis konkolaattota qabnuun konkolaataa reeffa fe'ee jiru san duraa duubaan marsinee socho'uu eegalle. Garuu uummanni mormii godhaa waan tureef saffisaan deemuu hin dandeenye. Yeroo nu ugguran konkolaataa keessaa bahaa kadhachaa deemaa turre. Adaduma magaalaa keessaa bahaa deemnuun sochiin daran rakkisaa ture. Buraayyuu yeroo darbuuf kaanu uummanni kallattii Amboorraa dhufu konkolaataa gurguddaa Sinootiraakiin karaa nutti cufuu eegale. Gurbaan tokko albee baasee mormatti of qabee yookaan of hin qalaa yookaan reeffa deebisaa naan jedhe. Kadheen qabbaneesse. Karaa qaxxaamuraa tokko irratti Sinootiraakiin hedduu daandii cufee waan jiruuf darbuu akka hin dandeenye agarraan Galaanaan Shimallis Abdiisaaf bilbile. Innis erga isin dabarsuu didanii poolisiin isiniif ergamaa of duuba deebi'aa jedhe. Nus of duuba deebinee waajjira magaalaa Buraayyuu keessatti buufata poolisii xiqqaa tokko bira dhaabbanne. Garuu poolisiin isiniif dhufaa jedhame hin dhufne. Adaduma achi turruun lakkoofsi namaa dabalee balaan hamaan uumamuuf carraa bal'isaa deemuu argine. Bakkis magaalaa gidduu waan tureef walitti bu'iinsatu uumamaa jennee sodaanne. Kanarraa ka'uun Galaanaan ammas Taakkalaa Uumaaf kantiibaa magaalaa Finfinnee yeroo saniif bilbilee maal akka goonu gaafate. Shimallis waliin akka haasa'anii jiranii fi gara magaalaa Finfinnee akka deebisnu nutti hime. Bakka geessinu irratti filannoo sadiitu ture. Tokko waajjira kantiibaati, lammaffaan istaadiyeemiidha. Kan sadaffaa ammoo galma aadaa Oromooti. Galmi aadaa Oromoo poolisii Oromiyaatiin waan eegamuuf rakkoo hir'isuuf achi wayyaa jennee waliif galle. Buraayyuu irraa baanee karaa dhagaa fi gommaan cufee of jalaa banaa saffisaan uummata miilaan nu bira ture harkaa baanee gara galma aadaa Oromoo qajeelle. Yeroo kana bakka geenye mara qondaalota mootummaa bilbilaan beeksisaa deemaa turre. Balbala mooraa galma aadaa Oromoo yeroo geenyu poolisiin seensisuu nu dhorgan. Qawwee nutti nyaachifatan. Qondaalonni mootummaa akka nuti dhufaa jirru itti hin himne ture. Eegdota keenya wal dura dhaabbatan. Taakkalaaf bilbileen bilbila ajajaa achi jiruutti kennee erga dubbisee booda nu seensisan. Yeroo gabaabaa booda Taakkalaan dhufe. Komishinar Dachaasaa Bitimaas itti aansee dhufe. Waan itti aansee ta'uu malu irratti yeroo mari'annu uummanni karaa cufee waan jiruuf har'a reeffa Amboo geessuun waan danda'amu miti. Har'aaf asuma bulchaa sirna geggeessaa qopheessaatii boruuf iftaan erga uummanni xiqqoo qabbanaa'ee awwaaluu wayyaa jennaan tole jedhan. Aduun ho'ee waan jiruuf reeffi akka hin miidhamne konkolaataa firiija qabu akka fidan Taakkalaan waliif galle. Yeroo kanatti Taakkalaadhaaf bilbilli wahii bilbilamee fi fuulli isaa rifaatuun garmalee yeroo jijjiiramuun arge. Anaafis qondaalli tokko dhaamsanaaf ergee dubbiin Taakkalaa naasiftee maal ta'uu akka dandeessuun tilmaameera. Beenu konkolaataa kootiin deemnee firiijii finnaa naan jedhe. Ana mooraa sanii baasee lubbuu koo baraaruuf akka ta'e naaf gale. Waliin ba'uun anas isas akka gaaga'u waan hin shakkeef lakki atummaan deemii fidiin jedheen. Taakkalaan bahee daqiiqaa muraasa keessatti loltoonni raayyaan ittisa biyyaa dhufan. Reeffa fidaa nuun jedhan. Kunoo fudhadhaan jedheen. Lafarra taa'een ture. Haalli isaan eeganii dhagahanii dhufanii fi wanti ijaan argan adda jalaa ta'uun fuularraa beeksisa ture. Reeffa kennuu waan dinnu se'aniiru. Ajajaan achi jiru raadiyoo harkaa qabuun afaan Amaaraatiin akka jedhame sana miti yeroo jedhu nan dhaga'a. Ajajaa harkaan ofitti waamee maal rakkootu jira moo jedhee yommuun gaafadhu qondaalonni mootummaa uggurtan eessaa jedhee na gaafate. Anis lakki qondaalli nuti uggurre hin jiru kantiibaa Taakkalaatu as ture innis kunoo reefuu baheen jedheen. Ammas fuula isaa irraa dubbiin galuu fi dhabuutu mul'ata. Deemee raadiyoon dubbatee as deebi'e. Yeroo kana poolisiin Oromiyaa humna addaa dabalataa dhufee raayyaa marse. Haalli jiru hammaataa ta'e. Humna hidhate sadiitu wal dura dhaabbate. Raayyaa ittisa biyyaa, poolisii fi eegdota keenya. Tasa wal rukkutuu danda'u. Dildira baaburri irra deemu kan bakka nuti jirruun gamaa irra loltoonni snaayiperii hidhatanii nurratti garagalfatanii akka jiran eegdota koo keessaa tokko gurratti na hasaase. Kanaaf ajajaa raayyaa ittisa biyyaa san yaamee wal dura dhaabbannaan kun hamaadha. Tasa rasaasni tokko dhukaanaan nuti hundi dhumuu keenya. Kanaafuu ati loltoota kee baasi anis ijoollee na eegan nan hiikkachiisa. San booda poolisiin Oromiyaa akka haala to'atu goonaan jedheen. Innis tole jedhee deemee raadiyoon dubbatee humna isaa nu biraa fageesse. Poolisiin Oromiyaa marsee nu eeguu eegale. Yeroo kana ajajaan poolisii Oromiyaa tokko dhufee qabaa nuun jedhanii jiruu jedhe. Rakkoon qabu asiqini haasofnaa jedheeni osoo inni sossodaatuun harkisee konkolaataa koo keessa seensise.
Ijoollee na eegduu natu hiikachiisaa hin yaadin. Ati tasgabbaa'ii poolisii tasgabbeessiin jedheen. Achumatti Geetuu Tarrafaa kan eegdota koo hoogganu yaamee akka meeshaa hidhatee jiru qondaalicha poolisii sanitti kennu taasise. Innis miiraan booyaa itti kenne. Ijoollee biroos meeshaa irraa fuudhii poolisiitti kenniin jedheen. San booda qondaala poolisii san waliin anaa fi Baqqalaan konkolaataa koon gara waajjira ODP mooruma san keessatti argamuu qajeelle. Hamzaan kan silaa qeerroowwan nu wajjin turan bira jiru Baqqalaa fi Jawaar biraa nan hambisiinaa jedhee dhufee nutti dabalame. Baqqalaan hidhamuu keenya amannee akka fudhannuuf qalbiin akka qophoofnuuf muuxannoo isaarraa gahee mana hidhaa keessatti maal akka nu mudachuu malu nu gorsuu eegale. Bakkuma nu geessan san sa'aa 3 oliif turre gara galgalaa poolisiin federaalaa dhufe. Poolisiin Oromiyaa dabarsanii nu laachuu irratti mamii agarsiifnaan tasgabbeessinee konkolaataa poolisii federaalaa seenne. Yeroo galma aadaa Oromoo irraa fuudhamnee waajjira poolisii Finfinnee 3ffaa jedhamu kan mana hidhaa Maayikelaawwii duraanii cinaatti argamu nu geessan, hojjetaan achi hundi gadi bahee dhufaatii keenya eegaa jira. Kan gaddee fi gammade fuularraa beeksisa. Seennee galmoofnee ogeessi fayyaa umriin gameessa ta'e kan qorannoo fayyaa naaf godhaa ture fuulaan narraa garagalee imimmaan haqate. Harkaan dugda tuqee abshir jechuun na jajjabeessuu yaale. Ijaan si arguun hawwii koo guddaa ture. Haala kanaan si arga jedhee takkaa yaadee hin beekuu jedhe. Qabsoomatu kana qabaa hin gaddiin jedheeni biraa bahe. San booda anaa fi Baqqalaa fuudhanii kutaa tokko keessa galchanii firaasha xiqqoo takkaa fi kumbula nuuf galchanii alaan nutti cufan. Baay'ee dadhabee waan hin tureef hoggasuman hirribni naan kute. Halkan walakkaa dhufanii balbala yoo banan iyyeensi saanqaa na dammaqse. Balbaltis saanqaanis sibiilarraa waan tolfameef yeroo banamuu fi cufamuu iyyi isaa gurra nama duucha. Jiruu mana hidhaa keessaa wanti hamaan tokko osoo hirriba keessa jirtuu ulaan yoo banamu jeequmsa sammuu uumamu akka ta'e namni hidhame hundi irratti walii galanatti fakkaata. Balbala bananii fincaaniif nu baasanii hoggaa deebinu kutaa adda addaa nu galchan. Ammas hirribatti waan hin deebi'eef ganama balbala tumanii na kaasanii mana fincaanii na geessanii deebisanii natti cufan. Kutaan keessa jiru kaameraa qaba. Akka dalagu baruuf jecha dhagaa xiqqaa tokkoon gidaara irratti waa barreesse. Poolisoonni dhufanii akka hin katabne natti himan. Kanumaan kaameraan akka hojjetus mirkaneeffadhe. Itti aansee sagaleen akka hojjetu laaluuf poolisiin yaame. Homaa hin dhufne. Gara kaameraa garagaleen harkaan yaame ni dhufan. Kanaanis sagaleen hojjetuuf dhiisuu isaa addan baafadhe. Ganamuma duraa daabboo fi shayee yoonaaf fidan nyaachuun dide. Baqqalaan summiin si miidhuu waan malaniif nyaata sitti fidan hin nyaatiin bishaanis hin dhugin jechuun galgala yeroo waliin turre na gorsee ture. Anis nageenya kiyyaaf akkan shakkuu himuun nyaata poolisoonni fidan dinnaan mari'atanii maatiin waaree booda akka nyaatanuuf fidu godhan. Garuu maatii alatti hambisanii nyaata qofa fidnaan nama fide ijaan argee harkaan irraa fudhu malee hin nyaadhuun jedheen. Kana kaniin godhe shakkii nyaataa qofaaf osoo hin taane lubbuun jiraachuu kiyya maatiin arguun akka tasgabbaa'anii fi poolisoonnis maatiin akka nyaata natti kennu hayyaman. Garuu fageenyarra dhaabuun akka waliin hin haasofne nu dhorkan. Guyyaa 3ffaa fuudhanii mana murtii nu geessan. Waan hin shakkameen qorattoonni mana murtiitti yoo himan reeffa Haacaaluu humnaan deebisuu fi du'a poolisii tokkootii jedha. Poolisiin galma aadaa Oromootti du'uu yeroo duraatiif dhaga'uu kiyya waan tureef reeffa Haacaaluu waliigaltee qondaalota mootummaan deebisuun kiyya dhugaa ta'us du'a poolisii akkan quba hin qabne abbaa murtiif hime. Erga mana murtiitii deebi'ee booda eegda tokko qaawwa balbalaatiin gaafannaan gurbaan poolisii Oromiyaa tokko rasaasuma poolisoota keessaa dhukaafameen du'uu naaf mirkaneessan. Manni murtii qorannoo geggeessuuf beellama guyyaa 14 poolisiin gaafatee heeyyamee fi erga baaneen booda mana koo sakatta'uuf naan deeman. Koomaandoowwan koffiyyaa diimaa uffatan konkolaattota rasaasni hin dhurre hedduun fe'amanii na marsanii saffisaan yoo ori'an hidhamaa tokko magaalaa keessa kan deemaniin osoo hin taane waan gara dirree waraanaa duulaa jiran fakkaata. Mana koo yoo geenyu kutaa manaa hunda keessa deddeemanii sa'aa dheeraaf sakatta'anii waraqaalee kompiitaraa fi bilbiloota argan mara guurratan. Doolaarri eessa jira jechuun na gaafannaan ani hin qabu yoo argattan barbaadadhaa jedheen itti qoose. Barbaadanii doolaara abbaa xinnoo wahii kiisha ijoollee Ameerikaa dhuftee na bira turte keessaa argatan. Kana qofa miti barbaadaa waliin jedhanii kutaa hunda fiiganii dhaban. Yeroo bahuuf deemnu kaaznaa kutaa ciisichaa kiyya ture tokko
maatiin shakkiin baasanii qoraan irra tuulanii dhoksanii turan jarri poolisii argan. Yeroo kana poolisoonnii fi basaastonni akka waan guddaa argatan itti fakkaate gammadan. Anis akka waan rifadhe itti fakkeesse. Furtuun waan hin argaminiif anis koodii osoon beekuu akkan hin beekne itti himnaan fe'anii gara waajjira poolisii deemne. Achitti miidiyaalee hedduu fi namoota ragaa ta'an yaammatanii nama kaazinaa banuu fidanii cabsuu eegalan. Yeroo gurbaan kaazinaa cabsuuf rukutuu jalqabu ani gara duubaatti siqnaan namuu rifatee duubatti girrise. An kolfinaan qoosaa ta'uu beekanii dhaabbatan. Yaalii hedduu booda kaazinaan cabee yoo banamu waraqaalee fi qarshii Itoophiyaa xiqqaatu keessa ture. Qorataan achi ture waan hin amaniniif tarii bakki dhoksaa yoo jiraate barbaadaa jedhee kaazinaa san bakka hedduutti caccabsan. Garuu homaa hin arganne. San booda guyyoota lamaaf manatti na deddeebisanii sakatta'an. Anteenaa mana gubbaa jiru arginaan saatalaayitiin kanaa jedhanii na gaafatan. Jalaan callise. Waan ani haale se'anii meeshaa san fuudhanii galgala televiiziyoona gubbaatti mana Jawaarii saatalaayitiin qabamee jedhanii gabaasuu isaanii dhaga'e. Garuu meeshaan isaan argatan raabsituu intarneetii ture. Manni keessa galluu abbaa darbii afurii waan tureef manni tamsaasa intarneetii idileetiin waan wal hin geenyeef humna dabaluun kutaalee hundaa akka wal ga'uuf meeshaa galchinee turre. Tibba waajjira poolisii magaalaa Finfinnee turreetti namoonni hedduun qabamanii dhufaa turan. Namoota siyaasaa keessaa Iskindar Naggaa, Yiliqaal Geetinnetii fi kanneen biroos erga nu hidhamnee booda qabamanii dhufan. Iskindar nuti hidhamnee guyyoota muraasa booda qabamee kutaa na cinaa jiru galchan. Qondaalli tikaa tokko dhufee waajjira qorannootti na yaamsise eenyu hidhamee eenyu hafaa jechuun hidhamuu kiyyatti warri Iskindar waan gammadaniif isas akka hidhannaaf hime. Ani garuu naaf jecha hiitan taanaan maaloo gallakkisaa inumaatu namoonni akka Iskindariif Baqqalaa Garbaa yeroo mootummaa darbeetis waggoota hedduuf hidhaatti dararamaa waan turaniif maaloo namoota akka kiyyaa haaraa taane hambisaatii jara gadi lakkisaan jedheen. Namichis dubbii hin eegin waan narraa dhagaheef dallanee kutaan itti hidhametti akka na deebisan ajaje. Boontuu Baqqalaa Garbaa fi Caaltuu Taakkalaa kutaa Nuungamaa tokko keessatti hidhamanii turan. Caaltuu Taakkalaa bara wayyaanee waggoota hedduuf hidhaa turtee yeroo jijjiiramni dhufe baate. Gaafa nu waliin hidhamtu kana reefuu deessee sireerraa kaasanii daa'ima kichuun addaan baasanii fidan. Harmi guutee rakkisee mooraa keessa deddeemaa ishee jirtu argeen hedduun gadde. Ishiin garuu ofiishee hidhamuu osoo hin taane anaan jajjabeessiti turte. Ajjeechaa Haacaaluu irrattis qorannoon geggeeffamaa waan tureef warra shakkamaa jedhamee qabamee fi qorattoota irraa odeeffannoo argachaan ture. Guyyoota muraasa keessatti wanti ifanaaf ta'e qaama Haacaaluu ajjeesee barbaadanii qabuu mannaa dhoksuuf yaalaa akka turanidha. Dhugaa Haacaaluu qorannoo sirnaatiin baasuurraa murnoota yakkuun faayidaa siyaasaa argachuu irratti xiyyeeffatanii turan. Fakkeenyaaf qondaalonni federaalaa gurguddoon mana hidhaa san dhufuun namoota Haacaaluu ajjeesan jedhamanii qabaman yaamsisanii ajjeechaa san kan ajaje Jawaar Mohaammed, Kolonel Gammachuu Ayyaanaa fi Baqqalaa Garbaa fa'aa akka taane akka dubbataniif faayidaa garaagaraa waadaa galuun amansiisuuf yaalaa turan. Faayidaadhaan sossobamuu warra dide ammoo iraarfama hamaa irraan gahaa turan. Dhugaa awwaaluu fi yakkicha nurratti maxxansuuf jecha poolisoota haqaan dhimmicha qorachuu barbaadanis qorannoo san irraa kaasanii bakka birootti ramadaa turan. Qorattoonni hidhamanis turaniiru. Odeeffannoon arganne akka agarsiisutti reeffa Haacaaluu irratti qorannoon sirnaatu hin godhamne. Kanarraa ka'uun Haacaaluu abbaa ajjeese beekuu baadhus dhugaan isaa akka hin baane qaamoleen mootummaa olaanoon dhoksuudhaaf yaalii guddaa gochaa turuu isaanii sirriittan beeka.